Qodaa nyaata itti hojjennutti yommuu nyaanni gubatee ba'uu didu karaa salphaa ta'een kookaa itti naquudhaan miiccinee itti baasuu dandeenya jechuudha. Bilbila keenya lafa keenyee fiilmii irraa ilaaluudhaaf illee haala salphaa ta'een karaa viidiyoo irraa ilaalaa jirtan kanaan akkaataa kanatti hojjetattanii ittiin ilaaluu dandeessu. Faaya gurraallee otoo qarshii hin baasin karaa salphaa ta'een ofumaa mana keessanitti hojjetattanii haaluma viidiyoo kana irraa ilaalaa jirtaniin itti fayyadamuu dandeessu.